Gifti! Dubbaddu malee maaltu si cufa? Maallaqa kan hunda baasaa kan turte eessaa fiddeeti? Anatu kennaafii ture. Sidukkuba. Maal jechuudha abba? Maal jechuudha jechuun maaliin? Maal godhe jettaa mucaa kootiin? Atarra waan argitee fi abba. Torbee kana guutuu akkasitiin na miidhaa baate. Ati immoo callisi. Callisi. Silumaa isheetti dheekkamuuf hamilee qabda moo? Itti yaada abbaa koo. Utuuti jirtuu kan akkasumatti godhatte gaafatti deemtu moo maal akka isheen na gochuu dandeessu yaadi. Gifti! Adaraa waaqayyooti dubbii nawwisiin. Homaa waan annoo isa tokkoyyuu hin qabu. Dhugaama lafa jirudha. Argaan jira miti. Maal godhe jettaan? Ani maa godhin jenneen abbaa. Maallaqa mucaadhaa kaffalaa turte baay'ee waan ta'eef maallaqa kan hunda isaa fiddeen jedheen. Maallaqaan dhiiftee doolaraa yoo kaffalteef yoo? Ati eenyu waan taateef? Si maal si galche? Naa gaafadhume abba. Abba maallaqa amma kanaa isaa fiddi jedheen dhibbadhe malee waan biraa miti. Akkam akkam? Ani abbaan ishee otoo hin jiruu moo? Ani isheedhaaf ga'uu dadhabee moo? Akkamitti giiftiin maallaqa dhabdi jettee yaaduu dandeesse? Maalan beekaan? Ani isheedhaaf ga'uu dadhabee moo? Naaf deebisi si gaafachaan jira. Ani abbaan ishee kana gochuuf hin danda'u moo? Kanaaf giiftiin hin reebsifne taanaan eenyutu reebsiseera? Dhiisi kan reebsise isheedhuma. Eenyu? Eenyu naan jettaa giifti dhaqa. Ati immoo takka nama qabdeenaan gad nama dhiistu. Giiftiidhaan nama jettaa akka hin taane. Hin qoosiin. Qoosaan jiru. Shira kana fakkaatu yoo isheen hin xanne eenyu hojjechuu hin danda'u. Maal jechuudha jirra? Maallaqa kan argachaa turte akka abbaa ishee irraa ta'e dhageenyerraa. Kun ragaa amansiisaa ta'uu hin danda'u. Ani yaada keetti waliin gala. Dhugaa moo? Dhugaa kooti. Kan isheen maallaqa argattu abbaa ishee irraati. Kun kan inni nutti agarsiisu akka isheen maallaqa bakka biraadhaan argannedha. Kanarraan kanaaf giiftiin akka citee ishee jalaan baasneef milkii reebsisuurraan nurkoo jechuudha. Galatoomi. Wanti tokko yeroo dubbatamu dhugaan nuti argannu tokkoo fi tokko qofa. Milkiin jarjaraa waan ta'eef dhugaa giifti baasisuuf jedhe. Giiftiin immoo akka iccitiin isheen baaneef abbaa ishee irraa maallaqa fudhattee milkii reebsiste. Kanuma. Ta'uu danda'a. Kan si ajaa'ibu abbaa koo. Obboleettii kootiif orma ta'uu ishee hanga adda baafachuu dadhabuttidha kan isheen na miidhaa turte. Gifti! Dhiisi malee! Homaa dhiisi tokkoyyuu hin qabu. Urjii! Amma harkanan sababin. Afaan kee cufattee ta'ee cufadhu. Yoo xiqqaatellee harruma na fura baafadha urjina dhiisi. Maal seete abbaa koo? Mana barumsaa keenya mucaa gammee jedhamu tokkotu jira. Ani san jaalladheen. Hiree mucattiin jedhamtu tokkos jirti. Isheenis isa jaallatte. Sana booda intallattiin gurbicha narraa fudhachuudhaaf jettee shira narratti hojjechaa turte. Tole. Silumayyuu mucattiin na hordofuu jaallatti. Na duuba deemtee wanta kan kotee hundumaa narraa fudhachuudhaaf na caaluudhaaf baay'ee dhamaati. Eenyu? Hiree jedhamti kan jettan kun immoo? Eeyyee? Abba, kun sobadha. Waa walitti qindaa'edha kun. Ati itti fufi. Tole abbaa koo. Hiree kan jedhamtu sun sila obboleessa ishee faana kan mana kanaa baatedha. Ishee ayyaana hin qabne sana moo? Eeyyee? Ishee ayyaana dhabeettii sana. Duruma yeroon ishee arga ayyaanni koo ishee hin jaallanne. Eeyyee maal isheetu jaallatama abbaa koo? Ishee matu gammee sirraan fudhadha jennaan ani immoo urjiin obboleettii kooti na jaallatti na gargaarti jedhee akkan isa jaalladhitti mee jennaan ishee sanarra gortee anaan gadi taa'inaan hin jettu seete. Ani kanan jedhu siin maaltu rakkasaa akkanaa si godhe?
Obboleettii keeti bara. Maaloo abbaa akkas hin ta'in. Callisi. Nama waa hin baafne akkamiiti ati? Galtuu akkamiiti ati? Yoo isheef dhimmamuuf ishee gargaaruu dadhabde akkamitti akka isheen nama kan biraan caalamtu goota? Dubbadhu maal abbaa keef cufamte? Rakkoon kan giiftii otoo hin taane kan abbaa isheetiiti. Maal jechuudha? Ani giiftii sin caalaa beekuu baadhuyyuu akka namarraa dhagayeetti isheen xiyyeeffannoo argachuu yookiin immoo waan qalbii namaa hatu gochuu barbaaddi miti. Maal xiyyeeffannoo qofa? Waaqni fi lafti osoo walii galee waa ishee haasa'ee barbaaddi. Daa'imni afaan hiikkatuyyuu giiftii jedhee osoo ishee waamee itti tola. Inni bu'aa daa'imummaa fi guddisbadummaa abbaan ittiin guddiseedha. Giiftiin eenyuun ol akka taatee fi nama kamiin iyyuu injifatamoo akka isheen hin qabneetti ishee guddisee waan ta'eef jechuudha. Dhugaa kee jechaa jirta? Dhugaa kooti. Daa'imummaa ishee irraa kaasee namoonni hundumtuu waa'ee ishee akka leellisan godhee ishee guddise. Kanaafuu har'a akkas ta'uu isheetiif isheetti murteessuun ni ulfaata jechuudha. Abbaa maaloo jecha ishee kanaa dhageessee murteessuuf hin ariifatin. Hireen bar mucaa baay'ee qajeeltuu fi gaarii taateedha. Ana maal na galcharee? Waan barbaadde ta'uu dandeessi. Garuu kanan beeku yoo jiraate akka isheen mucaa koo caaluu hin dandeenyedha. Siif galee? Siif galeera miti? Abbaa mucaan akka kanaa akka taatu gootee guddistee kunoo har'a nama wajjin jiraachuun isheetti ulfaateera. Hin sobde abbaa koo. An nama hundumaatii wajjin walii galee tan jiraadha. Cufi afaan kee. Mee amma immoo akkaataatti daa'ima guddisan na barsiisika. Isatu si hafe. Sitti moo abbaa? Ani ishee fayyadde sitti fakkaatee ati tokkoffaadha. Ati eenyuun hunguttu maal jechaa mucattii guddiste. Kunoo amma of wallaaltutti akka kana taatee sii jirti. Baga gammadde. Sitti haa tolu kunoo. Urjii! Abbaa. Waan abbaan kun natti maana guddise ofitti amanamummaadhaa fi onnettu akkan ta'u na godhe malee huma waan natti reesse tokko hin qabu. Situ gidduudhaan dhufee ofitti amanamummaa kana jalaa salphisaa jira. Giifti afaan keetuu qabdee siif fa'i. Isheetti hin dubbatin siin jedheera urji. Afaan kee qabadhu har'a. Kunoo argitee waan mucaan jette hunduma irrattuu deeggartee akka kana taatee siif hafte. Irra deebiin baga gammadde abbaa koo. Urjii akkamitti abbaa kootti deebistati? Giifti kun hundumtuu immoo bu'aa keeti. Urjii! Abbaa umurii ishee xiqqoo kanatti akka hin jirre siif taateetti. Daangaan darbine inumaayyuu abbaa kee ta'uu dagatte moo? Inumaayyuu sitti immoo haati koos abbaan koos harmee koodha. Natti miyoo jette immoo harka keetti guddachuu dhabuu kootiin ani baay'ee carra qabeettidha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisti. Waan kana hunda osoo si gootu gadditaaf akka hin taane. Jaallattee miti bar waan ishee dhibeetu ishee dhibe malee. Ani waan barbaadan jedhaa malee onnee giiftiidhaaf gaddu tokko illee hin qabu. Kun bara akka saayikooloojiin jedhutti personality disorder yookiin mental health conditionidha. Hiree. Oo. Waan kana mee karaa nani hubachuu danda'uun jedhi. Deemasi. Dhugaa kootiin bara. Mi'a amma nuti barnoota saayikooloojii barachaa hin jirru. Kun eessaa dhufee haa jennu? Yeroo yuunivarsiitii galtan isiniif hin hafu. Dirqama barattu waan ta'eef. Kun waan gaariidha. Akkanatti dursite kan yaaddu yoo ta'e hayyuu barnootaa siin jenna. Obboleessa koo jirraa tole jettee dhaggeeffannaan raajii meeqaa sa'a bara. An jaalladheera gama kootiin. Akkana egaa. Hojii haasofnu waan tokko isinitti hima. Oo dhiisi ni beekna. Jirraa. Jechuun taawurasii iskoorpiyoo maalluun jetti kan biraa maalluutti miti jetteeti. Akkam jirtu? Akkam giifti? Si jira firii. Ani kanan jedhu warri gati dhabdoonni kun waan na godhan sitti maniiru. Dhiifama waallee nan goone. Garuutu waa yaalaa jiranii kan jalaa fashalaa'e jechuu godha. Alaggee anomaan beeku maalidha? Isaanillee giiftiin qarshiin argattu jedhanii na hudhuuf turan. Garuu gatii maalii qaba? Abbaa hirkoo naaf ta'e akka hin qabun beekan turan.
Mana barumsaa kana keessaa gammee qofatu ilma tujaaraa isinitti fakkaata ture miti? Amma immoo ana waliinis wal baraa. Giiftii Gaaddisaan jedhama. Abbaan koo tujaara jiru jedhaman keessaa isa tokkodha. Abbaan keessan maallaqa isiniif hin kennu miti? Garuu abbaan nama hundumaa akkuma abbaa keessanii isinitti fakkaata miti? Afaan kee cufi. Hiree! Nagadhiisi. Hiree maal taati? Akkamitti waa'ee abbaa koo haasofti? Abbaan kun nama afaan gadi galu akka kanaatiin haasa'amu miti. Waan barbaade yoo ta'e waa'een kee osoo disipiliinii mana barumsaatiin ilaalamaa jiru akkamitti lolaaf kaata? Isa dhugaa jette. Walbaree abbaa koo mucaa inni siin jedhise kanadha. Gammee jedhama. Gammee walbareen abbaa koodha. Waan ani isin bariif natti toleera. Anas natti toleera. Obbo Gaaddisaan jedhama. Abbaa giiftiiti. Namatti tola. Mucaa baay'ee namatti toltudha. Amalli kee akka bifa keetii kana taanaan baay'ee gaariidha. Eeyyeen abbaa. Homaa tokkollee hafee hin qabu. Mucaa gaarii irratti kufte. Mucaan koos immoo filannoo irratti nama tamtu. Maaloo dhiisa obbo Gaaddisa. Obbo Gaaddisaa naan hin jedhin. Gaaddisaa naan jedhin. Dhimma yerooti malee kana booda maatii ta'uuf deemna bara. Nii jechuun immoo maal jechuudha? Barnoota keessan gaafa xumurtan wal dhuunfachuun keessan hin oolu. Eeyyeen abbaa koo yoo fedha waaqayyoo ta'e akkasi. Isinumti jabeessaa wal qabaa malee homaa rakkoon hin jiru. Sitti hin fakkaatu? Eeyyee dhugaa keessan. Eeyyeen akkasi. Waan kamiifiyyuu hin gowwoomina. Jaalalli ijoollummaa qoosaatti hin argamu. Ani mataan koo na dhuuf jedha. Maal taate? Maal taate akkamitti naan jetta? Hiree bar mana barumsaatti kanan deebisitti gaafatamummaa mataa kootii fudhadheeni. Warri koree naamusaa immoo na dhiphisaa jiru. Urjii ammas hin tokkokkoriin. Maddi maallaqa giiftii abbaa ishee ta'us milkii reebsisuu dhiisuu isheetiif ragaan qabatamaan hin jiru. Anis jalqaba akkasumatti fakkaatee ture. Garuu ragaa maa argachuu hin dandeenye. Kana irratti immoo milkiin hiree irratti quba qabaa jira. Gama biraatiin immoo maddi galii ishee seera qabeessa akka ta'e murtaa'eera. Waa wal xaxaa akkamitii kun? Baay'ee malee. Maalumaafuu amma araaramneera jechuudha miti. Garuu immoo isaati obboleettii kee filoogda jettu siin daganne. Atoo obboleettii kee bilisa baasuun alatti homaa dhimma biraan qabdu kan naan jettee turte sana. Dhadhaana dibbuu kee ture? Akkam gammee kun? Abbaa keetti maal himte? Har'a moo barfatteetta? Giiftii! Maaloo tasgabbaa'ee gammee? Maaliin tasgabbaa? Waan asi gaafadhe qofa naaf deebise abbaa keetti maal himte? Anaaf si gidduutti bara hariiroon adda ta'e uumame tokkoyyuu hin jiru. Kan ammoo ati iyyuu bareechitee beekte. Homaa tokkoyyuu waan inni itti hin qabu. Dhugaamoo? Gammee na du'u. Homaa tokkoyyuu itti hin himne. Akkan si jaalladhu qofaan itti himne. Inni immoo mirga kooti. Yeroo hundumaa immoo isas taanaan sitti hin himne. Isa sitti immoo mirga kooti ammas. Isa kaan immoo tilmaameetiin natti fakkaata. Atis bari yeroo abbaan koo akka barnoota xumurtanii wal fuudhu jedhe homaa tokkoyyuu mormine. Battala isaan akkas naan jedhanitti maal akkan jedhu eegdee turte ree? Sana irratti immoo anis baay'ee sodaadheen ture. Sodaa moo kabaja? Amma kabajas ta'e sodaa jijjiirama maalii fida giifti? Tole amma teenyee haasoof nu kottu.
taa'uu hin barbaadu. Yookiin maaliif waan kana hin dhiistu? Otoo kan du'e galee iyyuu hin dhiisu. Inumaayyuu warri korii naamusa akka kanatti na dhiphisaatu jiranii moo? Edaannis jira. Otoo isaan dhiisanii iyyuu hin dhiisu. Maaliif? Akkamitti salphistee ilaalta? Kun yakka guddaadha bar. Salphisee ilaalee miti bar. Baay'ee dhiphachaa waan jirtuuf siif gaddeeni malee. Hagan barbaadee utuun dhiphadheeyyuu dhimmi kun guutummaa mana barumsaatti wal gaheera. Kanaafuu dhiisuun gaarii miti. Inumaayyuu boru yakki kanaa olii gaafa uumamu barataan tokko homtuu yoomaa gochuu nan danda'u jedhee dhiisuun qabu. Inni dhugaa keeti. Har'a wanti kun oduu ta'ee hafee jechuun boruu barataa waan tokko gochuuf dudduubatti hin deebi'u jechuudha. Kanaafuu namni akka kana godhe baramee adabbii irratti murtaa'ee fudhatee barataa kan biraatiif fakkeenya ta'uu qaba. Tole, garuu ofii kee eeggadhu. Anis waan hin danda'uun sin gargaara. Dhimmi kun hiree waan ilaallatuuf bilisa taatee na gargaaruu hin dandeessu. Kanaafan waan godhamuu qabu nan godha. Maal jechuudha? Giiftiis ni ilaallatamti? Giiftii yoo ilaallateeyyuu yeroon gaafiidhaan ishee muddaa ture akkan isheen deeggarre argiteetta. Tole haa ta'u. Garuu hariiroon keenya kana booda haala akkamiitiin itti fufa? Dhimmi kun haa xumuramuutii kan koof kan kee booddeetti deebina. Akkam biree? Nagaa. Hunduu nagaadha? Akka nagaaf hin dhufne ati sanis bareechanii beekna. Waan dubbachuu barbaadde dubbadhu. Barteetta. Nagaadhaaf miti. Itti fufuu dandeessa. Kaleessa gammeefaa hojii yeroo nu argite gammeef abbaa koo wal barsiisaa ture. Isa sitti himuuf jedheen. Egaa sadarkaa maatii wal baruu irra gahameera jechuun wanti hundumtuu dhumeera jechuudha. Waa'ee jireenya gara fuulduraas haasa'uu eegalleerra. Kan si ajaa'ibu abbaan koo immoo baay'ee isa jaallate. Xumurtee? Eeyyeen. Cidhakiif miinzee yoo barbaaddan siifan ta'a. Miinzee tokkoffaa ta'e isin heerumsiisa. Amma kanatti gamoo of keessaa baaseera. Qofummaa si fooyya? Dhufteettamoo? Hin dhiphatin. Maaliif akka kana yaadan badda? Bakka kana gammii waliin dhufna turre. Wanti nuti isa waliin dabarsine asii fuudhee qiliilee yaadatti nagate. Nuun olti nu araarsuuf jettee hiriyaa kee dhabdee miti? Sin ajaa'ibu? Amma jabaadhuun siin jedhamu dhiifamuun siin jedha. Dhiifamaas keessa maaltu fide? Jechuun kun balleessaa kee miti. Waan kana hunda kan godhe isadha. Kanaafuu jabaadhuun aan jedhee jechaa jirtaa?
Uummati miliyoonni 8 baay'eedhamti. Uummati miliyoonni 8 baay'eedhamti. Eeyyee baay'eedha. Waggaatti sababa tambu'aarsuutiin kan du'anidha. Miliyoonni 7 sababa tambu'aarsuutiin kan du'anidha. Miliyoonni 1 immoo sekondaan dismookariidha. Ofii isaaniitii aarsanii osoo hin taane sababa namoonni naannoo isaanii jiran aarsaniin kan du'anidha. Kunoo? Sitti nafne otoo nama kee deemee deebistee qabsiifachuuf miti. Amma kanaan dhaamse bar ofii yaadee miti. Eenyu firii? Akkaati akka warra sekondaandii sana hin taaneef jedheen dafee dhaamse. Ani immoo waan gaarii dubbatta jedhee si dhaggeeffachuun koo. Ani kanan jedhu. Seenaa kee keessaa kanatti natti himte akkamitti akka giiftiin abbaa kee bukkeetti guddattee fi ati immoo harmee kee bukkeetti guddattee qofadha. Akkaataa guddina keetii natti himtee hin beektu. Harmeen kee nama akkamii turan? Haala akkamiitiin immoo si guddisan? Maal godha jetteetu? Akkam? Akkaataa guddisa nama gaarii tokko dhaga'uun waan godhuun qabu jetteetu? Nama gaarii akka taate akkamitti barte? Si keessattan isaan ilaala. Amma haasaan baay'isaniiti harmee ogeettii ogummaa akka kanaatiin si guddisanii wajjin wal dabarsiisi. Harmeen keenya aadde Ayyaantuu jedhamti. Akkuma maqaa isheetii ayyaana qabeettiidha. Gara fuulduraatti Waaqayyo jedhee ijoollee yoon godhadhee balleessaa haga fedhanii utuu balleessanii harka koo isaan irratti hin kaasu. Kan ammoo harmee koo irraan baradhe. Guyyaa tokko harka isheen irratti kaastee hin beektu. Mucayyoo gaarii turte jechuudha. Maaloo na dhiisi. Akka kootti balleessaa kan hojjetu iyyuu hin turre. Dhugaa keetii? Jechuun koo amma kanatti miti. Akkuma daa'imman kaanii rakkisaatuman guddadhe. Keessumaa ammoo yeroon faayiree jirra ture nan gaafatin. Akkam? Waaqaf lafa rakkise. Kana keessaa garuu harmeen koo na gorsuurraan kana fi guyyaa tokko na rukuttee hin beektu. Keessumaa ammoo walloonni keenya maaliif mucattii kana na dabdu? Ijaatiin rukunneef akka kana taati jedhu. Isheen immoo ogummaadhaan deebistiif turte. Otoo argite harmeen koo ogummaan ishee adda ture. Meenatti himee maal jedhuun turan? Mucaa koo jalaa waanan callisuuf waanan isheen adamni isinitti fakkaatee jennaan dogongortaniittu. Ilma namaa jalaa callisuun adabbii caala. Adabbiinis maalidha? Phiilaaxoosiin iyya warra Yihuudaa moo callisuu Kiristoositti isa adabsiise isinitti fakkaata jettiin. Isa booddee isaan afaan qabatanii deemu. Harmeen kee nama ajaa'ibaa turan. Garuu tokkoon balleessaa kootii natti himti turte. Maaliif? Goomseera yookiin immoo isheen irratti hin barre jedhee akka hin yaanneef. Ani maalin godha? Aariin fi yaanni karaa aara tamboonaaf ba'a. Waan akkamii fa'a? Waan akkamii maal qaba? Fakkeenya nama akka milki cagginoo yeroo argu aarsi na godha. Seenaa giiftee erga dhageessee booda namni kamiyyuu waan godhu ficciti mataasaa qaba jettee yaaddu? Milkiin seenaa nama gaddisiisu qaba. Eenyu? Milkii immoo? Yeroo darbe sitti moofan ture. Guyyaa sanaatti immoo giiftee argite aariin keessatti ka'ee nagattee deemte. Milkiin maaliif akkan akkas ta'u beektaa? Yeroon dhageenyis baay'een gadde. Akka sanatti tiriit na gochuusaa gaafa yaadu deebi'ee nuuf kootti qaanaa. Amma kanatti moo? Jedhimi natti himi.
Kan si ajaa'ibu harmeen koo yeroo ani mana barumsaatii galu namoota rakkatan walitti qabdee daandii nan irra galuuranii teessistee turte. Sana booddee dhokattee na ilaalti. Maaliif? Hin gargaarti moo hin gargaartu jetteetu. Anis yeroo sanatti maallaqa waan hin qabneef laaqana koorraa hambisee akkan kennuuf. Namni qaroo hin qabne immoo daandii koorratti yoo dhufe akkan karaa qaxxaamursiisuuf. Waan kana hundaa yoon godhe wanta manatti ni eeggatu garuu sitti himuu hin danda'u. Garuu wanti naaf godhamu kun hundi sababan isaan gargaareef akka ta'e natti himtee hin beektu. Otuu immoo natti himteetti ta'e nama gargaareen badhaasa isheerraa eeggadhan ture. Haadha ogeettii akkamii turanii maaloo? Waan ati natti himte kun miira addaana keessattuu? Kuni muraasaadha. Wanta isheen na barsiiste hunda isaatuun sitti hime guyyaan tokkoyyuu nuun ga'u. Dhugumayyuu ayyaantuudha. Dhugumatti seenaa nama gaddisiisudha. Hundi keenya osoo seenaa kana hin beekin isarratti murteessaa turre. Xaaliyaanonni jecha marguttaa sagalee guddiftuu allama dhagaa jedhu qabu. Ani immoo baay'een jaalladha. Maal jechuudha? Yeroo sagalee guddiftuu rukutamu rukuttaan jalqaba qofti rukuttaan jedhamu. Gara isa tokkotti darbatamee erga walitti bu'een booda sagalee dhageessiteetu sagalee guddistuu jedhama. Seenaa waan kamiyyuu dhaga'u yoo barbaadde rukuttaa sadhata lammaffaarra jiru dhageeffadhu. Hiree! Ifama. Akkasii wal loltanii jirtan nan dagadhe bara. Amma yoo walitti dubbattani? Intala kana garuu maaliif hin dhiistoti? Amma yoo ni jaallattaan immoo? Akkasti gaafa ishee miidhamtu ilaaluun natti hin ta'u.
Ishee tokko callisaa. Har'a barsiisan ji'oogiraafii waan hin jirreef hundumti keessan callisaatii qo'adhaa isiniin jedhaniiru. Yoo barbaachisaa ta'e immoo giiftiin isin haa qo'achiistu. Daayirektaratu jedhe. Ati immoo erga yoomni qo'achisuu eegalte? Tarii inni nama tokko tokko koree dhimma naamusaatiin ilaalama waan jiruuf ta'a kan. Arkitemtii akkanitti duuka deemee hordofu. Amma gawaan jajjabeessu fakkaatee deemanii walitti marmuudhaaf bara. Egzaamiin ga'uudhaaf torbee tokko qofatu hafe. Eeyyeen yaada koo hundasaayyuu sirriitti gateera. Garuu rakkoon tokko uumameera. Rakkoo maalii? Gammee fi hireen guutummaa guutuutti garaa isaanii walirraan kutan. Kan si ajaa'ibu ammayyuu lapheen isaa ishee yaaduun dhiibu. Akka kanatti immoo si hojjechiisuudhaaf waliigalteen keenya ni eeyyamu. Kanaaf? Kanaaf immoo ergama addaa tokkoon siif kenna. Kanaaf tokkicha eegalleeramtii reefirii ko. Kanaaf xumuruun dirqama keenya. Yaa giiftii. Milkii, amma fayyiteetta. Eeyyee, Waaqayyo ulfaatu. Galanni isaa saattaan see sii fi giiftiidha. Kunoo amma sirriitti fayyada. Mee kanaan jetti. Jaamoo torba ta'anii gara akkamitti nama tokko torba ta'anii sireebu. Sadiidha. Meeqa jette Milki? Sadii. Ati yeroo darbe mana kootti afur ta'anii na reeban jechaan turre? Eenyu? Ani moo? Lakki ani akkasisiin hin jedhu. Nan sobiin Milki. Silumaayyuu afaan keetiin afur ta'anii otuu na reebaa jiranii jidduutti hireedhaan maaliif ol loltanaan jechaa turan hin jenne ati? Sababa na dhukkubeefi. Milki, akka na sobde bareera. Dhugaasaa natti himtu taanaan akka waan lama natti himtetti komitee mana barumsaatti himeen dubbii kana sitti naannessa. Ila na dhaggeeffadhu. Takkaa maqaballeessin himatamte jechuun haga mana sirreessaa galtee adabamtuuttidha kanatti geessu. Rakkoo biraa keessattuu hin galiin dhugaasaatu natti himtee wayya. Lakki yoo jette garuu Milkii filannoon kan keeti tolee. Gammee immoo baay'ee sii jaalladheera. Dhugaa keetii abbaa koo. Du'a keeti. Egaa mucaan koo eenyuun durfamuus ta'e eenyuun injifatamuu hin qabdu. Akkamitti akkan si guddisanii beekta miti? Eeyyeen abbaa koo. Kanaafuu warra sakkaataa itti guddatte sanaan jiraadhu. Gammee sirraa fudhachuu mitiitii ija guutanii akka isaan ilaalaniif iyyuu hin iyyaminiif. Tole abbaa koo. Garuu ani kanan jedhu mucaa Milkii jedhamu kanaaf kaffalaafii turte kan jedhan eessaa fiddeeti. Ani mucaan kun nama duratti akka isheen hin salphanneef jedhee anatu kenneef jennaan dhuguma sitti fakkaate moo? Dhugaa seete? Anaan kan na ajaa'ibu anarraa saantiba tokko fudhattees hin beektu. Homaa tokkos si ergee hin beeku. Kanaafuu eenyurraa fiddee kaffalaafii turte?